Ashamaa kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Korri Raashiyaa Afrikaa biyya Raashiyaa magaalaa Seent Piitersbergitti har'a eegale. Marii godhame cinatti pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin masaraa isaanii Koonistaantinovitti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin mari'ataniiru. Guyyaa kaleessaa pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin marii ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin taasisan irratti Raashiyaan barattoota Itoophiyaa irraa dhufaniif carraa barnoota dachaa 3 ol akka dabaltuu fi baasii barnoota isaanii akka dandeessus eerameera. Dabalataanis biyyoota Afrikaaf deeggarsa midhaan nyaataa bilisaan kan taasistu ta'us waadaa galaniiru. Weelluu isaa mammagaalanii shamarreen hambuu mammagaalanii jedhamuun beekamuu fi uummata Oromoo biratti jaallatamummaa guddaa argate akkasumas baandii Horamboo keessa yeroo dheeraaf hojjechaa ture weellisaa Mul'unaa Tufaa guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Bara 90moota keessaa Hacaaluu Hundeessaa fa'aa waliin osuma baandii sana keessa jiru sirba uummata Oromoo biratti fudhatama argatee kan ture yoo ta'u erga baandiin Hora Amboo diigamee booda magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Burrayyuu naannoo Maariyaamii waggaa dheeraaf achi jiraachaa kan turee fi qophii sagantaa garaagaraa qophii cidhaa fi hojiilee aartii garaagaraa hojjechaa kan ture yoo ta'u akkamiin akka du'e sababni utuu hin dhaga'amiin jira jedhameera. Haaluma wal fakkaatuun Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasilk naannoo Jamoo jedhamee beekamutti koomediyaan Sooraa Abdataan du'aan addunyaa kanarraa kan boqate yoo ta'u sababiin du'a isaatii agaammaa poolisiin hin qulqulloofne jedhameera. Sooraa Abdataan nama hojii koomedii Oromoo keessatti daran deddeebi'ee mul'achuun jaallatamummaa argate kun tasa du'uun isaa rifaatuu guddaa uumeera. Wiirtuu miidiyaan jaallattootaa fi dinqisiifattoota akkasumas hawaasa bal'aa uummata Oromoo fi maatii isaatiif jajjabina guddaa hawweera. Itiyoo Telekoom bara baajataa kana neetworkii moobaayilii maamiltoota miiliyoona 92 keessummeessuu danda'u ijaaruuf karoorfachuu hojii gaggeessituun olaantuu dhaabbatichaa Fireewoot Taamruu beeksisan. Itiyoo Telekoom adoolessa 2025 irraa jalqabee hojiirra kan oolaa jiru karoora waggaa 3 keessaa karoora bara baajataa 2016 ilaalchisuun ibsa kenneera. Hojii gaggeessituun olaantuu Itiyoo Telekoom Fireewoot Taamruu ibsa kanaan akka himanitti bu'uura karoora waggaa 3 bara 2015 irraa eegaluun hojiirra ooleen bara baajataa xumurametti milkaa'inni gaariin argameera jedhan. Bara 2016tti ammoo karoorri hawaasa Itiyoo Telekoom hundaa kan hirmaachisu guddina waliigalaa biyyattii kan mirkaneessuu fi haala qabatamaa Itoophiyaa addunyaa giddugaleessa kan godhates qophaa'eera jedhame. Karoora tiraansfoormeeshinii dijitaala Itoophiyaan jalqabde milkeessuuf dureeyyoonni biyya keessaa fi alaa teeknooloojii dijitaalaa akka fayyadaman gahee keenyas ni ba'annaa jedhaniiru. Dabalataanis fedhii maamiltootaa guutuu fi tajaajila telekominikeeshinii bu'aa qabeessa kennuuf bu'uuraaleen telekoom babal'isuun barbaachisaadhas jedhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun Itiyoo Telekoom maamiltoota isaa dhibbentaa 8.3 guddisuun miiliyoona 78 ga'uuf karoorfachuus himaniiru. Bara 2016 buufataaleen moobaayilaa 998 dhaabuun waliigalaan buufataaleen moobaayilaa dhaabbatichaa gara 9,808 ni guddisnas jedhaniiru. Eegduu da'oo arba baabbilee kan taate Fatiyaa Osmaan badhaasa reenjaroota idil addunyaa injifatte. Fatiyaan badhaasa eegumsa naannoo idil addunyaa waggaa waggaan gaggeessu irratti reenjara cimtuu jedhamuun injifachuun ishee ifoomeera. Fatiyaan dorgomtoota 140 biyyoota 50 irraa walitti babahan waliin dorgomuun kan injifatte yoo ta'u Afrikaa irraa ishee dabalatee namoota lamatu badhaasa kana injifate. Dahoon arbaa kun naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti argamu yoo ta'u aardii Afrikaa keessaa da'oo arboota adamsa seeraan alaa irraa eeguuf yaadamee daangeffame kan jalqabaati jedhame. Kan daawwachaa turtan oduuleen gaggabaaboon galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee wiirtuu miidiyaa irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.